Akam? Hayya ilmakiyya akkam? Ayah mata naga kara-karati ana. Sekolatti deemta? Hayya ciree nyaatte? Nanne. Hayya deemka nagaan gali. Aratto tanagaul tani fayyaa qabdu akkam? Fayyaa qabdu. Hojii yeroo darbisanii kenne tokko dalagdan moo akkam gootan? Dalagnee jira. Na agarsiisne. Oomishaale bareeda. Dogoggorsa xixiqqaa waan dalage malee bareeda shaala. Mishaala. Isuma dhugattu. Isuma dhugattu. Barataa falmata kan hojii mana sitti waa baay'eedha. Hojii mana sitti kenname hojii mana lama waan qabdu tokko hojii mana tokko ani kan sitti kennudha. Hojii ati yeroo adda addaa akka hojii kee kanarraa gocha kee kanarraa daangessitu sitti himamee irraa deebi'uu hin dandeenye adda addaa agartee mana barnootaa keessatti jechoota barattoota dadammaqsan kan akka siree biibii yookaan barnoonni bilisummaa booda bilisummaan Oromoo yoomii waan akkasii kana daree yookaan gabatee gurraacha irratti qoqqorta. Wanti kun yeroo baay'ee qaama si hordofutu jira. Kanaafuu koreen naamusaa ka mooraa dhimma kee ilaalchisee edda wal mari'atee boota guutumaan guututti mana barnootaa kanarraa akka daangeffamtu murtaa'ee jira. Kanaafuu amma Nugama keenyatti yoo bulle bilisummaan biraa nuti barbaannu kami nurra bayi alatti argatta gatii kee waan ala seequ jira waan mooraa marsee jiru ni beektaa miti haadhumatti argatta beenu. Maal akka kormaan daakoo mukkuu waqattee na ilaaltanii. Maal ta'uu danda'e? Maali? Waan akkas godhu beekaanis. Waan akkas tolchaa jiru beekani. Waan na gootu hin qabdu. Dhaqii hidhu. Gabree maal taatu? Saadiq? Gabree. Waan Gabreef Saadiqii wajjin hojjettu. Akka wallaate? Isaanuma maqaa. Akka wallaate? Jijjiirrattoota. Abaa madaas bitarte bee maraatte. Ana maqaatu kan ibsitu kanneen arginu. Dhaqi. Gabree. 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 Maal kun inni bane maal nu qabate achi deeman maqabira garas deeman nu arrabsan gantu ammas dhufanii warra nu baasan yaa rabbi akka keessan baas yaa rabbi waa akka yaal Akkam ilma kiyya dhuftee? Dhufna kam? Maali si har'aan tana ni turte saa meeqa? Amma halkanirraa sa'aatii afurii. Maali dhiiroo abbaan kan kenne ture laata dhiiroo warra santu karatti qabe? Ani hin beekne abbookaan sa'aatan yeroo dhufe har'a maal ta'e immoo? Ni dhabe yaaboo abbaa kan keen beeku ni ture akkam meeni eenaa teegaa hin beekne walleenu uummata santu karatti qabee gaafan juqaaleen isaa meenuma nagaa ilma kiyya. Ni dhufaa eegumaa yaadin ni dhufaa. Hayyee. Karaa deemuun adawwitee abbe bitamtuun kun maalti natti argee kana mucaa koo biyyaa balleessitee ana duukaa faana buute nan argattu. Falmata akkam? Abbaa falmataa dhuftanii? Galtee mana barumsaa. Abbaa falmataa? Maadha falmata? Akkam nagaa? Akkam? Fayyaadha? Nagaa. Maali har'a ni turte? Har'a dhiisi. Maali immoo maalumaa si mudatee turte har'aan tana dhiiroo? Namichi abbaa caaltuu jedhamtu tokkotu na agamsiise akkuma itti karaa deemuun dhabe waan isaa naa galuu dide. Wayi namticha kaansanii? Asin hin beektanii isinitti meera.
bar bilaash garaan akkasitti hin guttanne diigalmaan oromoo garaa guttatee beektaa inni Maal taateeti? bar ogguma garaa dhiibee deemu sanuu naa galtee baran akka inni si mudatu wayin beekee abbaa falmataa Asitti himne mucaa koo kan mana barumsaati ariisises amma dee mucaan koo jiru hin beekan. Anaaf mataa raasa amma beekate. wayyaa abbaa falmataa Akka mucaa koo nyaatte na nyaattu naan. aboo si nyaatu abbaa falmataa san gara akkuma diigalmaan oromoo garaa guttate akkatti nafuuf gaaf takkani bari'a laata Bari'aaf. mee laata haati manaa isaa bargaa waaqa isaa sanimti sabboontu wayitiin saamee kooy isiifin dawwalee mee waanuma kanaa isiin kun namaa kooy Mee of eeggadhooti icciitii keenya manaa baaftee kan caalu mana keenya akka hin diigne. hin baasu isiin sabboontu na fakkaatti gisan haalu kooy mee Mee egaa ansitti meera of eeggataa hojjedhu waan hojjettu. nin hojjedhaa Namni bishee siyaasaa baay'ee hamaadha. sabboontu na fakkaatti isiin gizellaan Mee ilaali gaatti yaadu. Maal taana dikkaanis dikkaanis jibbe ati waluma kan jala yaanu dikkaanis jibbe. Apa jaltu? Manta dia rabbi tu baca dem. Apo lagi abo maratun tak kharma de wan mereka kate arne makan ayam mabuki kawabang kuna apa lagi se gabre nanje aku gabre nada gagab ni mal apo karana polal baru kanan makan ko bade wanta wallahi arajat bumda wallahi Manta desi suka kan sendiri suka meni. mal kunu marata bukas itu apa malfata menjadi jiru. Apa oh? Orang mau menjadi. Ayah ini orang mati mani. Masa ni orang mana tu be ada kabar itu hari kemana? Yo di soro mo tadi di soro mo tadi. Sada hedi di bidni. Mal sabkhiyyo tati garbu akuma sabati akuma bolesati gana fudu malole makana jiru male. Yo kasih wanita gar. Mo ada kulit soro mo muti nam jenu jer. Orang buaya kan cukup orang. Mo tu mala tu mala ni mali wan berada. Do biyo da mo tu ma ko da orang pa ka ke mo tu ma ke ni de. Mal ma kena ada urut. Mala kamera apa dan jatuh. Adis makan kese nani? Yo sena. Adis. Yo sena. Urte apa? Nagapa. Yo siga Fatima siga Urte. Fatima. Adis jijiram te. Ya jijjiirame akka maamatu kuwai fedhalee anis qabaa sammuu jalqabaanitti anis Akasi. Akasi. Kan dan barbaadu lukum gabra naan jedhani mana ina asiteeyu. ilmaan oromoo ka biyya yaatee dhumuu jirtu sani nagarre Tuwalaate yana kam yaadu kimaare asitti dadaroni Oromoo biti nam jedhu nore dhaabani. odoo oromoolee ta'e atis oromoo Miya maal maraata tadaa ati kumalaate abba daaltu bitama yasi bitani kafaasoddi mata qollofatu mataan ko paaspoortii dhala qollofa maalee kibu'ee ada ko maraate beeknarra narra maraate la. lakki abbalaatu mata kallee qabu yaa daaltu biyyaa boqolaatti si boqolaatti Isa taka isamba tanatu mana yuna sinani. bas eegi akkas taate ati eegi oromoo irra ka dudubbattu taate daalti abba daaltu biyyaa Maal Oromoo irra dubbadha kana maraata irra dubbadha. ati saba kan keetiif dhukkubsanne mootummaaf dhukkubsatte Maal sabab keetiif dhukkubsatte namtichatti hin dubbattu qawwee baafattee hin garsiistu maal akini nati jadi suni sodaachisaa mi waan bira fakkaate. yoo akkasii waanuma inni gabreele siyaame Tole haala kiyya naa gale lakki mana kanas tuutte fudumtu baasii. seenanii manni ka oromooti maal hojja seenanii maal si dhibe Tole lakki naa gale yoo badde lakki. Lakki obboleetti koo ati sobeeta warrumatti karaan ka jiraata karaatti hundi keessa silaachuma beelada karaatti. Nuni nyaannaa ni dhumnaa. ni nyaatanii nuddamee kana nagaa deemi anaaf siyaana malee walii nagaru nagaatti Ani sanjib, dan sanjib. Hadman ko margiya senani bauna duwan. Silanan mariadun ngabu sumbucana mati. Kana isi su, lagi tino pesan kulit nendo, mangko sesuba. Akanata
Kami buna duwida mooshaa mee iddumattuu haadha caaltuu Galgala kana buna dhuguun fedha mataanis na dhukkuma. Namittiin sun mataa baay'ee na hawwifte. abshee hayyee buna isiniif hin dhaabamee idduudhaan haadha caaltuutii dawwaleetiin Ayyee. isiidhaan wal arguu barbaada isii wal argeetiin deebinee dhufna buna. Mee lakkii deebi'ee. Bunni rakkoon qabu mee kana dursaa deemi. Ayyee. Halo, ada Falmata? Hayyee haadha caaltuu akkam ooltan? Nagaa kan fayyaa? Akkam fayyaadha? Nagaa galata waaqaa. Qe'ee jirtanii? Ni jira waan naguma? Nagaa yaa isin arguu barbaadaarra. Hayyee hayyee. Malaan jira koote? Hayyee hayyeen hin dhufa. Hayyee. Hayyee. Akkam bultan? Akkam nagaa? Fayyaadha? Nagaa? Fayyaadha? Kai. Akkam? Maal duddamoo shaayii wamuna sii fida? Uummata akka illee hin fedhu haadha caaltuudha. Lakki dhugi abbo? Lakki isaa galatoomaa ta'a. Lakki ni jira dhugi abbo? Lakki galatoomaa akkamiiti? Maal horii gandaa dhufe shaayiin dhugu jedhani? Lakki sanumaa fi miti ni jiraa miti dhugeetumaan asumaan dhufeemi akkam ijoolleen nagaa sii qabdi? Nagaa galata waaqa kan ta'e. Nagaa qaban akkami barnootatti? Nagaa galata waaqa. Maal naguma na barbaadde? Yaaboo nagaa gaafiyya silaa mucaa akkuman dhabee hafee habeetu sani falmataa nagarree. Hayyee. Yoo gaa lubbuun jiraate bilisummaa waliin nu adeebistu gaa eessaa ranta nabar wanni waan jabduus barbaadeef beekta. Hayyee. Yaa boolaan abbaa falmataa abbaan caaltuudhaa haratti shugguxi itti baafate. Nuti mee atis Oromoodha anis Oromoodha nuti hagayoom wal nyaanna. Hagayoom foon nyaatu taana. Hagayoomi hage nuti diinaa wal kanninu. Hage nuti wal gurgurru. Hage nuti wal nyaannu hagayoomi mee. Eenyu abbaan caaltuu eenyu abbaan falmataa eenyu karatti shugguxi itti baafate mee akkami bareedaadha. Bareedan itti yaada falmataa dhaga'ee duraan hin dhageenye waan kanayyuu hin beekne innillee numa gungumaa gad dhufee namattuu gabree naan jedhee numa gaafadhame galatoominaa himuu kan keessa. Yaaboo gamee tanaan dhibee garaa kiyya nama deessee nuti ilaal Oromuma waliin jechaa bofaafaa jalaa walitti ta'utti jirraa wal nyaachutti jirraa maqaa Oromootiin wal gurguraa jirra kanaafuu meegaa ati abbaa manaa keetiitii mari'adhuun gizeenni gale. Hayyee galatoomi yaada. Galatoomi haadha caaltuu. Hayyee nagaatti wal agarra. Hayyee nagaatti. Nagaa hin biraa dhufe. Mee maal lageessi dhufte? Yaaboo nagama namittiin isaa sabboontuudha. Haati manaa isaa sabboontuudha. Akkuman duraanuu siin jeessanii. Ayyee. Siraa gaggaraa ifi wallaalattuu heetootti dhugan jette mookkam Oromoon. Ayyee. Yaaboo gaafeeruma rabbi haa godhu gaameen mari'adhaan jette gaawaa hundaanuyyuu. Mee wajjumaan ay nagaa. Haa ta'u hoomaan jettu natti fakkaata isheen. Uumaan jettu Qalbii qabdi ormaa kanallee itti dhaga'amuun oolu isheetti. dhugaadhee. Namicha qarshiitu jijjiire beeki. Haraboo dadhabni. Achubaanis Oromoo, achubaanis Aboo, achubaanis Oromoo wanni lafa dhabdhabde. Namni nyaataa dhugaatii siin dadhabne maali? Duraanis ijoollee waan biraan dubbatti kakara deemu waan biraan amma na tuudde. Maqaan jirti Gabreette. Mee osin jijjiiramtee abbaa koo jala na fuute maqaa abbaan kiyyaa baasee dhabee goskalee na uumattes dhabe ta'us akka wallaallee hunu harkee kopha waafe yaa rabbii hasibbee haasiyaan maal ta'e garuu mal'aachuu qabaa. Gaalleen garbatti warra seetidhanii ani laakiin baduu jira lafa arge eegumee haadha gotiin dubbadda. Yaa jaaltu maal ajala didda? Yaa bitama dhuftee? Akkumaan ati nagaa fuutu akkana? Akkasee bitama. Akkumaan maal immoo maa jijjiiramaatti dhufama immoo? Yaa jijjiirama maanti jira duraanuu si himeeni? Akka jijjiiramee jiru hin beektu? Maal? Warra maraata haanti si dhufu maraatte? Marata kani. Asammo. Maal maraacha achi deema warra garan deema warra labsitu warra saaqaan ilaalan cufti isaa yooyyuu dubbatu abaa'oo maal abaa'oon kun kan ilaalan hin garra kalamani cuqa cuqeesseet. Isi abba caaltu kiyyaaniin kun. Amma maal? Ooma si gaafadhe oo. Maal na gaafadhe? Ati maal? Ati leetu. Ano Oromoo. Oromoo. An Aadaa'oodha. Oromoo. Ano hojjata. Mootummaati. Mootummaa ayyee mootummaa sun garamsi geessa si. Maal? Haala garam deemu. Hasaba kan kembeen
Ka'eenyummaa Maal gajjabee manna wallahi. akka dhufteef hin beekne akka eenyu taate ka'uuf hin beekne. Fumbeen. Yoomuuf baraddaa Akkam ta'u. as deeman Oromoo achi deeman Oromoo ati eenyu eessa dhuftanii kuni Kan Oromummaan beekamaa narra fuudhanii gatanii. wayii sirraa fuudhanii gatanii si uummattu gaggatee jiru Oromummaan. Maal ta'e maal balleessi mi'a jaatu taati si uumaraachani mee taa'e wal gaafannaa mee taa'e. Deemuuf deema guddisaa kan keetillee guddisyaa Garamde. Oromoo ansabni kiyya Oromoo anis Oromoo galee guyyaa isaati dabalatee anaaf si takkaani naan qubii qabaatiin ilmaan tatteetillee guddifadhii an qabsoo galee. Maal. Tanan naaf waan beeku waan fudhatee. Waan ofii siyaasasiisan qabdu na fakkaata yaa fakkaatu biyya. Waan ta'uu qabu lakki deemuuf deeman nagatti. Been bitama qara bitamtee. Waan addaa ilmaan isin gatii. Lakki gaggate bee narra deem nafsi waliin feenu narra fa'i. Kana sarara maraachisanii maal dhabee ijoollee dhabee saba dhabee maal naa wayyi warri humnaataa hin ta'u ormi warri hin ormu anuma warra hiyyateef naa wayyaayu beese warra narraa aadaatu hiyyataa hin ta'in Lakki waan ta'uu qabu nagabili lakki ka'e. lagaraan naammaati. Wanni garaa si hammaateen jiru mootummaa yaa'u. Dalagai. Nami warru firra badee warri warri tolfate garuu dhabu. Ayyee. Anis waan ati yaaddisu qarala yaadu dhabne. Beektee Jaallo hambaa waqtii ana dogoggorsiise. Beektee Ati deemini ilmaan irratti anatti deema. Kaatee. Lahay. Kaatee. Garas deemee hin deemu lahay. Ayyee. Nagaatti. Nagaatti. Qoraatti si jalaa guuru, gubu si jalaa guuru, galata. Bilisummaa waqti naa deebisu nagaatti. Abbaa yaadu biyya beesi oyyaaree biyya naa oyyaa. Maal abbasaanii irra qopheessu. Ka'ee hojii deemaa jira. Uummata Oromoo eegaleetiin ani qubatii taa'e maal argachuuf. Gurbaa yeroodhaan mana barumsaa argate. Mana gara isaanii dabarsitee deema. Waan qabeenya Oromoo qabdu cuuf Haala jiruun beekaa. garasuma uffata. Siis dhabee Garasuma uffata. akka dubbaan argu. Sitti meeraan of eeggadhu. Falmataas dhabee siis dhabuun barbaadu waan hin ta'eef of eeggadhu mana barumsaatii gali. Yoo rakkoon baay'ate anatu deema biyya kana isaaniif dhiisee. Garri hin deemu immoo gara qabsoo Oromooti beekan. Yoo nagaan boobaate. Leencoo maal dalani maal obboleessu keetti koot ani waan sirra jaaladhu. Harki kee Addi bilisummaa Oromoo ittiin beekamu. Harki kee walitti fuudha. Goolomsituuniti. Harki kee walitti gaa'eeraan jedhe. Dhaga'i. Nan qabi. Obboleessa koo. Harki kee Waan gurguramaa. malee namni hin qabne. Yoo an dogongoro na qabi. Ani hin dogongoro ati na qabi. Yoo yoo dogongoro namni hin dogongoro hin jiru. Dogongoro kiyyaa nan deebi'aa. Haadhima kiyyaatis ilmaan kiyyaatis yaadisii qabdu yaadumati qabdu. Halee waan si dogongore nobboleeyyan gara al tokkooti dhiifamna godhi walii qabsoon fuuna. Kanaati waan kan gurguramaa. Kanaaf amma waan ani sanii jedhu la obbaa'ee diraamaan kennu haa yaadii hin yaa'ii obbaa'ee armara dhaamna. Wanni kunini agi gabaabaa keessa qopheessine qootinni gabaabaa ta'eetini jedheefillee wanni sanii dabarse tokko awwaan silaa saniin jedhu sila mootota korraatti waan ani saniin jedhu addi bilisummaa Oromoo waan reefu addi jette kun irra jita gara hundaa kudaanertaa sun irra jita gara hundaa kudaanertaa akkasiin jettu namni tokkollee kagar tokkollee dhaqu hin jiru. Abao waan isiin wallaattee jira abao maa wallaatte har'a ce'ullee sobaan qabu habira deemullee malaan qabu maaliif daalleef maraataallee abao dhan Oromoon duri Islaamiyaan dubbatullee duri hin dubbatu Kiristaaniyaan dubbatullee duri hin dubbatu Waaqeffataan maqaan ol ba'ellee duri gadi qabama
waa kan cufee nu dhiibateedhaan aba'oo beektu santaan kan cumsaniidhaan namni ilma inni dhale maanguddoon ta'e garaan haadha bofaa buutii dhale garaan haadha bofaa buutii dhale jechuun ilma adda adda dhale maraataa sin dhale hamaa sin dhale yaraa sin dhale atticha sin dhale beekaa sin dhale haadha kan cufaa akka uume beekee wanti qabuuf tattaafachuu qaba immoo taabaa waachi dhaabisaan dhaabu uummata wanti qaba wanti isa ibilmaa kan jette tanitti hin dallanina ka dallanillee manaan qaba abaa wootan dhaabu haan immoo ijoolleen dargaggoo wannaan isii dhaamu Oromoon wanni isiin Oromoon dootaa deebisan dargaggoo wal jaalatti tabiyyaallee wal jaalatti taarmaallee wal jaalatti nama ruchiisu kun ammallee dargaggoo galatooma saniin jedhe akkanum wal jaaladha akkanum wal barbaada warqeessan jaaladha sabqeessan jaaladha bilisummaan teessa dhufumatti uummata Oromoo akreefu maanguddichi galgaloon jedhe ibiddila Oromoo wanni inni dhaabneefi lama arge waan harkisuudhaan furaan ga'uu jedhan deebuu jedhe ammallee sanillee ubachiisi keessanii akkasum nam qabsiise ulfaadhaa itti fufasanii jedhe. On that note, let's put our hands together for our Thomas. Come on, guys. Thank you very much. Thank you, I appreciate it.